Sirra jirtu maatii keenya maatii Gaasuu Shoo akkam jirtan? Fayyaa keessa nagaa jirtani? Nuti nagaa qabna galata Rabbii sinoo akkam nuuf jirtu? Jiruu sin biratti akka maal fakkaatti nu biratti hunduu bareeda galata Waaqaa. Egaa isinis bakka jirtanitti nageenyi keenya sin akka qabu qilleensa irraa sin jechuu jaalanna. Arras deebi'ee dhufee jira. Maala bal'attuu teenya waa sin gaafanne maaf nuuf hin deebisne maaf callistee nu jalaa badde baay'een keessan akkas naan jechaa jirtani hin baanne dhiifama. Namni gaafii baay'ee na gaafata yeroo baay'ee. Egaa haadha daa'imaati waan ta'eef daa'ima tokkorra lamarra sadiin qaba. Kaasuu wajjin jechuudha sadaffaani. Kaasuunis daa'ima maqaa ingidi anumatu qopheessa waan ta'eef waan hundumaayyuu egaa micayyoo sinan qaba. Micayyoo cinaatti immoo anumatu qopheessa galata Waaqaa. Nama nan qaba jechuudha nama na gargaaru. Innaa kanaaf immoo amma ani hojii yoo jedhu hojii mana keessaa osoo hin ta'in daa'ima kiyyaafuyyuu uffatatti kaa'ee shaaworii seensisee maal gochuun hojii tokko jechuudha. Amma daa'ima guddisuu. Hojiin kiyya daa'ima guddisuudha. Kaasuun immoo hojiin isaa xaaree fiiggee nutti fidaa. Kanaaf egaa gaafii sin na gaafattanii bal'axuu maalii fi yeroo baay'ee si gaafannaatiin hin deebisuutan. Ani yeroo baay'ee miidiyaarraa nabamu hin badu egaa nan jira. Gaafii keessanillee gara naa gaafatanii baay'ee keessa isinii deebisaan jira jechuudha. Akka danda'ame tokko isinii deebisaan jira. Egaa immoo kanaaf hin danda'amne amma waliigala isiniin deebisa. Keessattuu waa'ee gaafii yoo kana mootummaan yaada tokko kaasee kennee ture mootummaan keenya Dr. Abiy jechuudha. Egaa innis maali yoo jettanii waa'ee mana caraqaa yookiin immoo lafa caraqaa jechuudha. Waa'ee mana caraqaa manni kan caraqaa yoo sinin jedhu hin jiraame mana lafa gabaree irraa bitamee irratti ijaarama. Ajir kaartaa warra qabuu fi ajir kaartaa warra hin qabne jechuudha. Innaa waa'ee saniitti irratti mootummaan akkuma argitan guyyaa afuriin dura seera haaraa baasee ture. Egaa manni caraqaa yookiin immoo lafti caraqaa bitamee jiru ammaan achitti irraa ifwatamu jedhamee ture. Innaa maaliif seetan mootummaan egaa biyya yeroo duraa tokko yoo gaggeeffatani biyyoonni manni caraqaan diigama jedhame egaa innaa mana yoo sinin jedhu hin jiraamiire mana kaartaa pilaanii seera hin qabne jechuudha. Kan kaartaa pilaanii kan qabu amma baay'een isaanii nama muraasa. Baay'een keenya aga nuun ba'uttu ajir kaartaarra jirra. Aga nuun ba'uttu jechuudha. Maaliif kaartaa pilaanii namni baay'ee keessan hin qabdan hobbeettu waan ta'eef manni kaartaa pilaanii bitachuudhaaf egaa giddu waggaa wayii hojjechuun barbaachisaadha. Deebisee immoo mana lafa waldaa warri bitanii irratti ijaartan hin danda'ama wanni akkasii. Innaa lafa kaartaa pilaanii qabu hin jiraame lafa kaartaa pilaanii waldaan argatanii gurguran deebisanii inni iyyuu amma miliyoona tokko tuqaa wayii minaamina jechaa jiran. Kanaaf egaa warroonni mana caraqaarraa qabdanii baga gammaddan maaliif ammaan achitti saddaqamee jira hin diigamuu jedhamee jira. Duras magaalaa kan diigama hin jedhamee ture Darbazayit yookiin Bishooftuu, Adaamaa, Shaashamannee, Finfinneedha. Magaalaa afur jechuudha. Darbazayit, Adaamaa, Shaashamannee, Finfinneedha. Kuwwan kan diigame hin jiru. Koneedariin hin diiga. Koneedarii yoo isiniin jedhu maal seetan warra asfaaltirra jiru. Koneedariin 25 fu'ate. Baadiyyaa keessattuu jechuudha. Baadiyyaa keessattuu kan hin diinne hin jiru. Koneedariin kan warra karaarra jiran baadiyyuma ta'e baadiyyuma du'aa kana keessatti asfaaltii diigaa jira. Asfaaltii sun bakka asfaaltii 25 gamanaa 25 gamaa 25 akkasitti kenna. Garuu kaawwan wanni diigamu hin jiru. Magaalaa isiniin jedhe Bishooftuu, Finfinnee, Adaamaa, Shaashamannee kun hin diigama shuuriyaan. Gizee mootummaa xaaliyaaniitti kenname lafti abbaan gurgurate kun osoo beekuu lafa mootummaa ta'uu osoo beekuu gurguramee jira. Innaa kuwwan garri kun hin diigamu mootummaan dubbatee jira baay'ee keessanii naggeessanii hin diigamu kun ammaan achitti wanna sodaattan wanni caraqaarra warri jirtanii lafa caraqaa warri qabdan maalitti baafachuu qabdu? Ajir kaartaa. Kaartaa seeraa akka kennamutti kaartaa pilaanii akka kennamutti ajir kaartaa kan jedhamu
Ayyir kaartaa san yoo itti baafattan gibira keessan kaffalachuu hin dandeessan. Gibira kaffalattan taanaan bakka omtuyyuu kan isin mormullee hin jiru. Garuu zim jettanii manuma bichaa qofa irratti ijaartanii gibira yoon kaffalin ayyir kaartaa yoon qabaatin ayyir kaartaa sun baasa 35,000 qofa barbaachisa. Waan hunda wajjin jechuudha. San itti baafadhaa. Ayyir kaartaa malee hin ta'u jechuudha. Ayyir kaartaa Adaamarratti fakkeenya gizee diigamaa ture goddanyoonniti yookiin hiriyyoonni nama baay'eetu qaba. Ayyir kaartaa qaban. Ayyir kaartaa warra qaban san kaaree 5,500 kenneefii ture. 5,500 kenneef warri immoo homaayyuu hin qabne zim jedheetuma kanatti ijaaree teechisa homaa hin arganne harka duwwaa bahe. Sinillee hundaafiyyuu ayyir kaartaa carraaqaa irratti ayyir kaartaa baafadhaa jechuudha warri hin qabne. Baay'een isaanii naannoo keenyatti amma ijoolleen biyya hambaa jirtan kan bitatan baay'eetu jira hin beektu waan ta'eef yeroo ayyir kaartaa kaasutu baasee fi baay'ee isaaniitti kaasuuf baasee fi innaa inni iyyuu xaaxaa baay'ee qaba jechuudha. Kanaafiyyuu warri qabdanii itti baafadhaa ta'u gibira keessan kaffalaa. Gibira yoo kaffaltan kaaree balamarratti 8,000 immoo naamina kaffalamaatu jira jechuudha. Kanaaf baga gammaddanii ammaan achitti diigan hin jiru garuu karaa sinirra bahe taanaan karaa sinirra baanaan karaan hin mura. Karaan hin mura garuu akkanji kaanii akkanuma mana ufee diigaa akka Adaamaa sanitti mana hunda diigaa biyya hunda diigaa sun hin jiru hin jiru sun hin jiru itti yaaddinaa bakka firii taasamuu keessa firii gu'atoo mana madaamititti faajira hojjedhaa ishee. Hin jiru kanaafuu hin cannaqamina baay'ee keessa nagaafata. Wanni kan viidiyoon irratti argitanillee hin jira irraa murtanii wanni kun dhugaadha jettan dhugaadha. Ani durumaa isin hin jenne maal ta'etan as mazzagaajaa sallaa keessa nama fira kiyya jechuudha. Fira keenya kan achi keessa hojjetu laafee jechuudha. Durumaa isa gaafannee ture nuti. Isa gaafannaa maal hin jedhe asfaaltii yookiin immoo karaa wustii keessa karaa bajaajii dabarsu. Karaa gaarii dabarsu makiinaa tokko dabarsu fakkeenya makiinaa nama biyyee yookiin shawaa geessuu danda'a. Kana dabarsu inni tuqe hin murama. Kuuwwan garuu kan ijaaramu muramu hin jiru. Sinis jamara warri bitattanii yaala. Warri bitan immoo saranaan booda bitattan abbaarraa bitan suni fuulduratti siisee jechuudha. Ulee 5 ulee 8 kennaa jiru. Ulee meetira moo ulee an jedhani garuu ani beeku ulee 8 fuulduratti karaa hambiseeti. Sinitti gurgura. Yegiddi lafa karaa hin qabne hin bitatin as jamar eenyumallee haa ta'u lafa karaa qabu bitachuudha. Mana yoo ta'e ijaarame iyyuu jira waan ta'eef ijaaramaa bitattaniinna. Kanaaf warroonni keessattuu bakka naannoo Oromiyaa keessa jirtan onna takka yaaddeen magaalaa kana arfaniin alatti warri jirtan magaalaa kana keessa warri jirtan ammallee diigamuun isaan oolu warri caraqaarra jirtan. Kuuwwan immoo homtuu kan diigamu hin jiru saddaqamee jira mootummaa saddaqee jira abiyyi afaan isaatti dubbatee jira kan diigamu hin jiru bakkuma jirutti saddaqamee jira. Wanni kaartaa pilaanii immoo iyyuu ayyir kaartaa hin jiru kana ayyir kaartaan kun bara 2015 warra asanii as jiru baay'ee kennaa hin jiranii. Egaa namni beekutti sissiiqee malaan hojjisiisa malee mootummaa kennaa hin jiru maaf akka ta'e hin beekne. Warra duraan qabu baay'ee warra duraanii irraa waan biteef warra duraanii qaba isaanumarraa maqaa jijjiirratu jechuudha. Kanaaf baga gammaddanii nutis gammannee nuti akkuma keessa nama kamiyyuu caraqaarra jira nullee jechuudha. Caraqaarraa qabna. Yeroo amma saddaqamee jira hin diigamu. Karaa balbala kee yookiin immoo karaa mana kee tuqe karaan akkuma isin hin jee karaa xixiqqaa ustiin mana keessanoo tuqe inni mura. Karaan hin muramaa jee. Karaan yoo muru immoo gamaa gamanaa warra gamaatirraayis gamaa gamanaa muraa deema bakka sifachi rukutaa deema karaan malee abboon tokko irraa numa qofarraa hin muru jechuudha. Kanaaf baga gammadda isiniin jedha obboleewwan koo. Baay'ee keessa hin cannaqamtan biyya hambaa teessanii mana ijaartanii kan ittiin xumurree jira. Akka osoo laxxafee hin dhaabbatee kan jiru jira. Bitaddaa mana keessanii. Bitaddaa amma ashawaanis waddalee jira. Furtuu waddalee jira. Ashawaan amma torbee darbe 52 ture. Amma 58 ta'ee jira. Sifirtoonni 180 ture. 1,108 ture. Amma 2,200 ture ta'e. Kinu guyyaan dabala warri qabdan as deemtanii inamarraxina ganaa maratuuf jechuun osoo isin hin taane bitaddaa lafa godhaa. Bakka mana booda ijaaruu keessan oolume birrii qabaannan ashawaas sibirtoos wanna manaa barbaachisu
bitaa lafa godaa. Bitaatu lafa godaa yoo garraa tachanii jaarraa karoora keenya garraa jettan meeshaa bitanii lafa gootan bakka meeshaa sun boo barbaadan gaddeebisanii gurgurtan 2,000 3,000 irratti argattan. Yoo barbaadan immoo kanuma ittiin yoo ijaaran ittiin ijaarrattu. Kanaaf malee birriin biteessee hunda takka faayidaan qabdu. Baankii tokkoffaan baankii nuu hataa jira. Lamaffaan immoo 6 jedhamee kinu birriin qanumaan baankiin cabaa jirti qanumaan hatamaa jirti. Birrii baay'ee warri qabdan baankiillee akka teessistan faayidaa hin qabu dhugaa isiniin jedhan ala jedhan malee allee isin jirtu. Kanarra immoo wanni tokko lafa bitaa yookiin mana xixiqqaa bitaa amma laa erga mootummaan saddaqee amma akkana jedhe lafti samoona torbee darbe keessa 400,000 minaamina ture amma 607 ta'ee jira. 607 ta'ee jira jechuudha. Maaliif aga'ee bakka namni gabaaba ol baase mannis kan 900 miliyoona tokko 5 minaamina jedha amma miliyoona 2-3 deemaa jira. Osoo dura bitattanii jiraata. Warri birrii qabdanii irra hin taa'ina guyyaan dabalaa jira. Zayitiin meeqarra? Zayitiin 2,208 abbaa 5 buuphaan takkittiin birrii 30 taate. Agaa ijoollee buuphaan takka birrii 30 taate. Buuphaa takka osoo arra bittee baatanii deemanii buuphaa 4,5 osoo gufattee yookiin immoo wayitti buustee bakkumatti cabdu birrii 30 taate. Kanaaf birrii qabaannaan teessisinaa bitaa lafa qorqorroos haa ta'u shawaas haa ta'u sibiirtoos haa ta'u mana bira qabdanii bira godhaa maatii keessan bira godhaa booda gaafa hojii eegaltan jechumaa fuutanii. Innaa kana siniin jala waga gammadda siniin jechuu barbaadee viidiyoo biraatiin walitti deebina. Egaa viidiyoo keenya immoo laayikiin gootan baay'een keessan ilaaltu piliis laayikii godhaa maatti kaffaltu laayikii godhaa bira darbaa sinan jaaladha. Yaada qabdan immoo gara koomentiitiin nuuf ibsaa wanna jiru. Simbira jirraa innaa nagaa nuuf taasin jaalannaa baay'ee baay'ee.